ergati deemte yaace. Hooggantoonniif ayyoonni keenya kallattii mararraa si awwaaluuf iyyuu yoo margatan carraa wayyoo haace otuu jedhanii otuu quuqamanii qiliintoof qaallittiitti hidhaan guuramanii kan manni murtiillee ilaalee yakkaan qabdan jedhee bilisa isaan baasu lakkiin ta'u jedhanii boroon naannaaniidhaatti dachaasu. Ergati deemte yaace. Mucaa waggaa 17 kan duubatti hidhamee harki kaatenaa qabu. Kottaa laalaa jedhanii addabaabayii irratti uummata sassaabu otuu uummanni ilaalu rasaasaan dhaanii viidiyoo waraabu. Kanaanuun dhaabatu asirratti hin deebu ilma isaanii du'e maabboosu jedhanii maadhaaf abbaa reebu. Ergati duute yaace. Kan shakkamaa jedhamee shakkiidhaan qabame meeqatu achi buutee bakkisaa dhabame. Mana dhaabaasanii halkan nama. Dargaggoonni kun bor biyya kana biyya badhaatu dhaaluu hin barbaaddu moo hin barbaaddan? Hin barbaaddan. Biyya barbadooftee gubatte yoo dhaaltan maal fayyadamtu irraa? Waan hin qabu. Wanni irraa fayyadamu hin qabu. Kanaatiif nuti misoomaan beekamuu qabna. Hojiidhaan beekamuu qabna. Waa ijaaruudhaan beekamuu qabna malee waa gubuudhaan waa balleessuudhaan. Kun amantiin keenyas nu barsiifne, aadaan keenyas nu barsiifne, adeemsi addunyaa siyaasaa har'aas kan nu barsiifne. Kanaatiif kana dhaabbachuu qaban isin jedha. Kanarratti walii gallaa. Diraa keessan eega kanarratti walii galle. Waliin gaddisiin. Akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin naqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin as ta'uu danda'a? Ilma eenyu dhagee du'aaf? Eenyu dhagee qabsaa'aaf? Eenyu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhagee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti. Bilisummaan kan argamu. Malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deemi. Ani immoo dhageen du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u. Hin ta'u. Inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'inaa. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waa tokko nuuf yaadda'inaa abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaantu dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne. Nuyi osoo uffata kafana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha. Akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka.
Ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beekna. Hakiimota keenyas haa ta'u. Hacaaluun umurii isaa kichuutti haa kufuyyuu malee lubbuu isaa takkitti aarsaa taasisee qabsoo farra abbaa hirrummaa finiinsuu isaatiin maatiin, firoonni, uummanni isaa fi paartiin keenyallee kan ittiin boonu akka ta'e kaafnee ibsa guddaa baafnee jirra. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota kora KFO reeffa artistii jaallatamaa gaggeessuuf uummanni mana isaatii buqqa'ee kan ba'e yoo ta'u, humnoonni duruu KFO butuuf haala mijataa eeggataa turan hooggansa KFO miseensotaa fi qabsaa'ota gameeyyii Oromoo reeffa taaggolchuudhaan yakkanii akka hidhaman taasisanii jiru. Addawaawiin as gahuu isaatiif gumaacha olaanaa kan qaban qabsaa'onni Oromoo yakka tokkos osoo hin dalagin waggaa tokkoo fi ji'oota 7 erga hidhamaniin booda hiikamanii mana guddiitti argamu. Carraa kanaan miseensonni keenya yeroo hidhamanii turanitti nu cinaa dhaabbachuudhaan warreen deeggarsa nuuf taasisaa turtan paartiin keenya kora kana duratti galata olaanaa isiniif dhiyeessa. Barri 2012 KFOdhaaf bara qorumsaa biraas ture. Kunis yeroo miseensonni barri 2012 KFOdhaaf yeroo qorumsaa biraas ture. Kunis miseensonni fi deeggartoonni keenya hedduun hidhamanii kuun ammoo boqonnaa fi dheeffarratti argamanitti paartileen irra deebiin galmee miseensotaa akka galmeessan seerri bahuusaati. Rakkoo guddaan hojii kanaa miseensonni fi deeggartoonni keenya bakka hojii itti hojjetamutti bilisummaadhaan argamuu dhabuu isaanii ture. Paartiin keenya paartii biyyoolessaa ta'uu isaarraan kan ka'e rakkoo jiru hunda dandamatee akka paartii haaraatti kora hundeeffamaa gaggeessuurraa nurraa eegamuu baatus miseensota 10,000 galmeessisnee mallatteessisnee jirra. Har'as yaaddoo sodaa fi ari'atamuurraan kan bilisa kan hin taane miseensonni keenya baay'een haadholiin Oromoo oolanii haa galan malee Oromiyaan burqaa qabsoo karaa nagaa akka taatu eenyullee hin haadhu. Waan ta'eef miseensonni keenya har'aa hedduun hidhamanii, madaa'anii, qabeenya isaanii saamamanii, boo'anii osoo hin taane